Maharrabi abbaa keenyaa duraanii ta'e maharrabi carqii furrii keessa godhattee deemtaa. Chaanaalin kan Oromoo Oromiffaati baan jirtanii jedhin. Hello, kabajamtoota hordoftoota Didaa Tube akkam jirtu mee nagaa keessanii ani nagaa galata Rabbii jirra እና akkam jirtu mee samoona badeen ture sinmoo nambar baannis nayyaannis jechuudha ani garuu argamee jira jechuudha mee akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa galata Rabbii arhaka sisterii daasni fidee dhufeera samoona ani waan hin jirreef wal arganne irra garuu isinillee wal argattaniirtanii እና sheen interview Didaa wajjin gootee xiqqoo comment irratti waawaa tokko jettanii jirtanina isaanis walitti qabatee yaa hinaasofna jechuudha mee nagaa jedhin. Okay, hordoftoota Didaa Tube akkam jirtan nagaadha. Deemee dhufee jira. Gidduudhaan dhiifama beeksisaa warreen chaanaalii subscribe kuna tokko fi 10 Oromiyaa Saal jedhamu warreen bitachuu barbaadan $36 ofirraa qaba view baay'ee ofirraa qaba kara 100 fi 10 subscribe ofirraa qaba so warreen bitachuu barbaadan kabajamtoota keenya karaa keessatti 9201779 haaluunaan jedha WhatsApp imo Telegramidhaan view shaggaa qaba akkasumas immoo subscribe 100 fi 10 ofirraa qaba video garsentanii ilaaltan ka view kara 86,90 faatu ilaalamaa waan ta'eef bitachuun barbaada inni dandeessa. Haadha manaa obboleessa koo waliin so jirtu yaa tiif annoon jedhina jechuun isheen oggaashan Dubai turteeyyuu hiriyoonni ishee baay'een isaanii waan Amaariffaa fi yaa Ingiliffaa fi Arabiffaa akkas waan dubbataniif Oromii baay'inaan ijoollee Oromoo hiriyootaan qabduyyuuna kanaaf Oromii xiqqoo raafatteerti garuu ittiin aarinaa hin arrabsinaayi maaliif itti dhaga'ama isheen akka biyya baatee mootii waan isheen biyya baatee Oromii raafattee sun ta'in yaa bakka nama hunda wajjin nu tokko inaasuuf kanaafu maal jedhama anu giddu na jalaa wada effect guys isheen no giddu itti seenu akkami as jamma durma sen jenne isin gaaffii baay'een qaba obboleewwan kiyya asirratti obboleettii irraa olee gadi wannoo tanii obboleettii na jalaa arrabsitanii obboleettii timaatimii diimtuu fakkaatu sana jalaa arrabsitan haamlee ishii na jalaa caccabsitan isin gara haamlee ishii na jalaa caccabsitan kabajamtoota keenya maaliif akkana goota imimmaan buustee Didaa booda viidiyoon hojjedhu naan jette ammaan booda gidi ay kaamera fundura gidiidhaan finnee dhufnee arraayu me commenti way dubbiseen jiraayu maal jedha commentichi ijoolleen Oromoon tuni gaafa biyya baatu afaan isaanii wallaalu dubbachuu jibbu namni jettanii commenti dubbiseen jira afaan Oromoo ni danda'a ni haasaalle ayyee akkam jedhee akka isinitti himu garuu hin beeku so gwaaddanyoonni kan koo jechuudha afaan Ingiliffaa waan fayyadamaniif afaan Ingiliffaa taasisuuf na ture baay'inaan jechuudha iddoon ani itti dalagullee istaafonni kan koo gwaaddanyoonni kan koo jechuudha afaan Ingiliffaa waan haasa'aniif kanaafidha malee afaan Oromiffaa ni danda'a ni haasa'a ni qaaqa. yaa Gabriela kiyya Mucala haasaa jirtu mucayyu ni qaaqeette kabajamtoota keenya hafuu ja'anii dhiifama godhaa fi dhugaan siin jedha bareedduu timaatimii diimtuu fakkaatu tan dhiifama godhaa fi firoota waqtii adaraa Gabreelii jaalatti isinii galee walumaa galatti dhugumaa warreen komentii jalatti barreessitan afaan ofiitiin maaf hin boonne mucayyootiin afaan qomcee maaliif haasofti jettanii komentii irratti warri barreessitan I don't know ani akka tokkotti ajaan tokkoffaa dhugumaa afaan kiyyaatiin nan boonaanii dhugaan isin afaan kiyyaan nan boona lammaffaan warra shawaati warri shawaa immoo walitti makaatu kan haasa'u jechuudha. Baay'ee ko afaan Amaariffaallee osoo haasofne afaan hundaayyuu osoo dandeenye afaan jechuudha sabaaf sablammii keessa Itoophiyaa keessatti afaan baay'eetu jira osoo haasofne uummata beekuudhaaf gaariidha.
bakka waliif gallee too haasofne inni baay'ee bareedaadha. Afaan Amaaraa haasa'e Amaaraa ta'uu miti. Afaan Oromoo haasa'e afaan Amaaraa ta'e afaan Oromoo kanaas ni jira. Oromiyaa keessatti guddatanii jechuudha. So isaan giddeetaa Oromoo waan ta'aniif osoo hin taane ummata waliif galuuf Ingiliffa amma nanaasaan Ingiliffa afaan Ingiliffaa jechuudha. Afaan Faransaay illee naasa punjuur naan jette yeroo dabatu punjuur naan jette. So Ingiliffa afaan koo miti. Garuu buddeenni deetaa hojii hojjechuudhaaf jechuudha. Afaan kana haasa'uu waan qabuuf barachuu waan qabuuf jechuudha haasa'a malee afaan koo miti afaan Ingiliffaa. So afaan kan koo afaan Oromiffaadha. Dhugaa dubbachuudha baay'ee cimtuu wayiiti. Duraan durseeyyuu isheen yaa akkuma beektan yeroo dhiyoo keessatti kan Dubaayii dhufte walumaa galatti ishee dhibuus danda'a. Hiriyoonni isheen waliin jiraattu ijoollee Amaaraa akkasumas immoo ijoollee afaan Ingiliffaa kan waliini dhugaa isin jedha afaan Oromiffaan irraafannee isin hunduu dhiifama obboleettii didhaa dhiifama jedhaatii koomentii jalatti barreessaayi. Obboleettiin teenya tun nama afaan ofiitiin boontu furrii of keessaa Guys, gunfaan izoonyal utaalloon naqamee jira. Utaalloon? Ufaa jenna nama utaalloon afaan Oromiffaa hin beektu jechuu barbaadatan. Ijoollee dhiifama godhaaf irra deebi'aati maal taatan? Dhiifama godhaaf adaraa gabee. Utaalloon lama kan isaa. Utaalloon? Ijoollee Wallaggaa utaalloo jedhu. Ijoollee Wallaggaa ayyee. So maal jechuu barbaadatan ati asirratti maali bashaqqatuti? Wanni jetti jedhime. Ay bakka isin fixani be'an jidduutti natichistanii isin waan haasa'uu qabdan haasoftanii fixani. Bakka ciao taaliin barbaadu. Asirratti koomentii san maal jettame? Ay wayi koomentii. Maaliif karaa arrabaa deemaniidha walumaa galatti? Maaliif karaa arrabaa deemtaniidha? Dida. Suuta jedhime suuta jedhe maa jaallattaa? Ebadi maalum. Shaali. Maalum kumadde. Nu haasofsiisuu hin dandeenye. Naa jechuudha ana dura yeroo dura YouTube irratti yeroo na beektanii warri duraan na beektan jechuudha waggaa 5 dura jechuudha. Ani Didaan yeroo dura wal argannu jechuun Amaariffa ani baay'inaan Amaariffa haasa'a. Maaliif bakka itti guddadhe namoonni baay'inaan Amaariffa haasa'aniina. Yaa Shawaa keessatti mana barnoota gizeen baradhe Oromiffaan baranne amma 8tti Oromiffaan baradhe isaanan baradhe malee malee Oromiffa afaan ittiin hiikee afaan kiyya afaan itti hiikee ni miti. Maazariin kiyya Oromiffaa hin haasofti, faazariin Oromiffaa hin haasa wal makaa haasofna mana keessatti jechuudha. Oromoo qulqulluu hin haasa'anii wayi immoo Amaariffa qulqulluu hin haasofnu. Bakka walitti makameetina gizeen ani aanu baay'inaan Amaariffa nan makaa gizeen haasa'u jechuudha. Afaan na qabama na hidhama jechuudha. Gizee Amaariffa immoo haasa'u qulqulluu Amaariffa haasa'u. Namaka jechuudha. Namni Oromiffa hin beekne maal haasoftanaan jedhu. Ani wala baddeen ta'eera ammayyuu. Kanaafuu namni yaa waliigalteedhaaf itti fayyadama rakkoon qabu anaanis dur qoomceenaan jettanii turtanii. Akkoo indawum jechuudha isheen gaafa koomenticha dubbisee akkas jedhee rifattee tu akkasitti na arrabsanii amma boodaan kaameera irratti hin bahu namni anaayyuu na arrabsaa turanii afaan Oromiffaa waan seeranii naasofneef uumaa sitti hin fakkaatu. Dida dhuguma nama dhabdee qoomcee fuutee jettanii koomentii naa godhaa yoomiyyuu nurraa fadhu waggaa 5 dura jechuudha. Sammuu keessatti na taa'ee jira. Koomentii fafee hin irraanfatamu garuu ta'ullee wanna san irraanfachuus hin barbaadu garuu yaa ta'u rakkoon qabu. Namni itti osoo hin booniin osoo hin ta'in akkaataa waliigalteedhaa fi akkaataa bakkeetti jiraannu amma Shawaa keessatti namoonni hunduu Oromoo qulqulluu namni haasa'u as jira. Arsiidhaa dhufee Wallagga dhufee amma jidduu Amboo dhufee hunduu Amaariffas Oromiffas walitti makee haasa'u. Maaliif kun Amaariffa haasa'a kun Oromiffa haasa'a. Kanaafuu waliigalteedhaaf onno lamaanuu haasa'uu qabu. Sabab sablammoota baay'eetu jechuudha magaalaa Mujoo keessa kan jiraachaa jiru. Akkasumas ani yaada kiyya isinittan fakkeenyaaf Ingiliffa nan haasa'a isin galee Ingiliffa nan haasa'a Amaariffa nan haasa'a Oromiffa nan haasa'a. Ani ደግሞ Ingiliffa nan haasa'a Arabiffa ni haasa'a afaan Oromoo ni haasa'a afaan
Amaariffaan ni haasa'a. Kanaafuu walii galteedhaaf kun akka walii galteetti normaalii akka siyaasatti yoo yaadne karaa biraa nu deemsisaa isa san ta'uu hin barbaadu firootawwan kiyya dhuguma wanna baay'eetu jira isa asirratti dubbachuus hin barbaadu. Walumaa galatti maal jechuudha walii galteef qofa afaan osoo barannee baay'ee gaariidha. So namni kaan immoo jechuudha koomentii tanaan duratti maal jedhanii afaan walii galteedhaaf yoo ta'e rakkoo hin qabudha. So walii galteedhaaf akkasitti yaaddan yaada gaarii osoo yaaddan baay'ee gaariidha yaada dhiifama isin jettan jirtu obboleettiin teenya dhiifama godhaa fi isinillee baay'een isin jaalladha isin kabaja. Baay'ee mudannoon itti dabarsite jira biyya Dubaay keessatti moo waggaa 4 duratti waggaa 5 duratti waggaa 9 duratti. Ani Dubaay kan jiraate waggaa 5dha. Waggaa 5 dura immoo waggaa 3 jiraadheen jira Beeruutiin jechuudha. So waggaa 5 fi waggaa 3 Beeruutii waggaa 3 ture gaafa biyya galu vakeeshinii jechuudha. Ji'a tokko bichaa taa'ee karaa Dubaay deeme. Dubaay deeme waggaa 5 booda jechuudha. Gadi dhufee jechuudha. So waliigalatti karaa waggaa 8 jechuudha. Ergan biyyaa ba'e. So kanaafidha malee mudannoon Dubaay irratti na mudate. Aduu biraa haasofnu muka. Waa'ee mudannoo keetii. Okay. Suspensii goona kabajamtoota keenya. Anyways kabajamtoota keenya viidiyoo biraatiin wal bira geenya waan ta'eef firootawwan kiyya. Isin hunduu haga ammaatti hojii keessan dhiistanii ta'u kan maal beetii keessatti hojjetan isin hojii keessan dhiistanii ta'u didaan immoo har'a maal dabarsee ittanii ta'u moobaayilii kiyya viidiyoodhaan kan ilaaltan isin hunduu galata guddaa fudhadhaa waan kabajdaniif galata guddaa fudhadhaa horaa bulaa addunyaa irratti kan jiraattan ana kan nu hordofta etaalan qophii ijoollee jedhamti galatuma horaa bulaan sin jechuu barbaadetanii nagaan jedhaayi warreen chaanaalii kana amma seentanii haaraa taatan osoo subscribe hin godhin hin baay'inaayi tima calaasaa subscribe dhan horaa bulaa nagaan jedhaayi bum bokulaata.